kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sini moona, sin dadanna, si jalanna, sini moona, sabaa. Gachana Kenya, Damboga Kenya, agartu Kenya. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo, hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo hunda dursaa baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa har'a waxabajjii 15 bara 2022 walumaan geenye jenna. Har'a guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo har'aan tana kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan miseensota sagalee bilisummaa Oromoo keessaa wayitammaa kana yookaan yeroo har'aa kana hojjetaa jiran jaallan keessummaallee miti asirratti keessummaa taasisnee qabannee dhiyaannee jirra. Akkasuma immoo kanneen sagalee bilisummaa Oromootiin baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaatiin isin gahee jechuudhaan dhaamsa dabarfatanis akkasuma qabannee dhiyaannee jirra. Kana keessaa tokko ONN irraa gaazexeessaa Bahaayiluu Nachoon gidduutti argama. Jaallan sagalee bilisummaa Oromoo hundi kan keessan akkasuma immoo gaazexeessaa ONN Bahaayiluu Nachoo baga saabaa walumaan geenye baga dhuftan. Ayyee galatoomaa bagumaan walumaan geenye. Fayyaattaa jaallan baga walumaan geenye. Leel baga wajjiniin geenye hundumtuu baga geessan. Egaa hunduma akkuma dhaggeeffattoonni kan keenyaaf daawwattoonni keenya beekan warreen asitti waliin argamne gaazexeessaa Bahaayiluu Nachoo, Jaal Ibsaa Gaaddisaa, Jaal Waaqoon Olee, Jaal Shumbiraa fi Jaal Gadaa dabalatee akkasuma Jaal Moosisaan illee asuma waluma faana jirra. Mee har'a guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan kan dhaamsa dabarfachuudhaaf dhaamsuma gabaabduu dabarfachuudhaaf wal geenye. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan maaltu isin dhagahamaa mee maal jettan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya keessummaadhaan eegalla Jaal Bahaayiluu. Tole ulfaadhu Firaa'ol hunda dursa miseensonni sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas keessumaa miseensota jechuun egaa maatii sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni akkasumas daawwattoonni sagalee bilisummaa Oromoo hundi keessan baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin isin gahee jedha. Firaa'ol egaa adeemsa amna eertuu keessa darbeetu sagaleen bilisummaa Oromoo kan har'as gahe. Akkas jechuun egaa akka salphaattis miti wareegama barbaachisamu hunduma kaffalameetu sadarkaa kanaatiin gahamuun isaa waan guddoo akka malee guddoo hedduu natti toleera. Kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo dhaabbata yookaan miidiyaa akka addunyaatti dorgomaa ta'ee qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun sadarkaa tokkoffaarra kan jiru yoo ta'u, sagaleen bilisummaa Oromoo egaa uummata Oromoo maraaf baratti namni miidiyaa hin qabne namni dubbachuu hin dandeenye afaan Oromoon afaan Oromummaa isaa kan itti calaqqisiifamuun hin dandeenye keessatti aadaa eenyummaa fi duudhaa akkasumas obbolummaa yookaan afaanii fi aadaa akkasumas duudhaa sabaaf sablammoota kaanillee afaanota lamaan hojjechaati as ture kun egaa dhugaa dubbachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaheen sagaleen bilisummaa Oromoo qabu kan calaqqisiisudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu baga ittiin nu gahee baga walumaan geenyeen siniin jechuu barbaada. Olee galatoomi Bahaayiluu hedduu galatoomi atis akkasuma waayilaan kan kee kan walumaan ONN irra hojjettan hedduu galatooma. Jaal Ayyaantuu Bulchaas akkasuma sagalee bilisummaa Oromoo irraa seenuudhaaf yaalaa jirti eegaa jirra. Jaallan mee warreen sagalee bilisummaa Oromoo irraa walumaan hojjetaa jirru guyyaa kana waggaa har'aa namni hundumtuu jechuun ni danda'ama mana hidhaa keessa turame. Har'a immoo namni gariin mana hidhaa keessaa bahee jira. Jaallan hedduun ammayyuu manuma hidhaa jiru. Jaal Gadaa maal jetta kanarratti? Tole fayyaa ta'an nagaamame. Tole egaa duraan dursee hundumti keessan iyyuu
Duraan dursee hundumti keessan egaa baga waggaa 34ffaatti guyyaan sagalee bilisummaa Oromootti hundeeffame isin ga'e. Waluma keenya iyyuu baga ga'e jenna egaa waan sagalee bilisummaa Oromoo seenaa isaa dhufaatii isaa akkamitti jalqabee maal hojjete isa jedhu asirratti haasa'uun dhimma ijoo keenya miti. Haasofna hojjennes keessa bahuu hin dandeenyu garuu akkuma waliigalaatti dhaamsa dabarfanna kan jiruun hiree kanaan irra walitti dhufne. Akkuma ammaa jaalfraa wal tuqe waggaa irraa waggaa 33ffaa isaa eessa turre maal keessa turre akkamitti yaadannee dabarsine isa jedhu sanaan qabnee yaadanna. Waggaa irraa immoo eessa jirraa akkamitti guyyaa kan waggaa 34ffaa isaa yaadataa jirraa isa jedhus ni ilaalla. Kana lamaan wal bira qabnee waggaa ilaallu adeemsi yeroo adeemsi guyyaa seenaan waan bultiidhaan waan jijjiiraa deemuu qaba. Waggaa dhufu 35ffaa isaa immoo akkamitti kabajanna isa jedhu waan egeree ta'uudha jechuudha. Kanaaf adeemsa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffan kana keessatti cuunfaatti yoo keenye bakki har'a jirru bakki har'a dhaabbannee hojjennu nu qofa osoo hin taane akka waliigalaatti dhimma Oromoo irratti miidiyaaleen hojjetan har'a eessaa ka'anii akkamitti as jiru maaltu isa kana uume isa jedhu bu'uurri isaa yoo ilaalle itti galli keenya as ta'a jechuudha. Sagalee bilisummaa Oromoo ta'a jechuudha. Bitaattis deemi mirgattis deemi bu'isi yaabis karaa feete yoo ibsite hundeen bu'uurri wanni har'a lafarraa mul'atu hojii adda bilisummaa Oromoo ta'uunsaa eenyuufuu mirkaniidha jechuudha. Kana keessatti immoo qoodni sagalee bilisummaa Oromoo guddaa fi waan mul'ataadha jechuudha. Kana eenyuyyuu kanaalu hin jiru. Kanaaf akka dhaabaattis akka miseensota dhaaba kanaattis nuti guyyaa kana jiraanne waggaa 34ffaasaa bifa fedheenuu haa ta'u bifa kanaanis haa ta'u karaa fedheenuu kabajachuu danda'uun keenya nuuf injifannoodha. Kanaaf hundi keessanuu akka waliigalaatti immoo uummata Oromoodhaan deeggartoota dhaaba kanaan warra miidiyaa kana jiraachisanii asiin ga'aniin hireema kanaan baga gammaddan baga walumaan gammanne baga waggaa 34ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoon asiin ga'e ka jedhu dhaamsa kiyyaa dabarfachuu barbaada jechuudhaan gabaabsee yoon kaa'e kanuman jechuu danda'a. Tole galatoomi jaallan isinii warreen haftanis akkasuma mee guyyaa kana akkamittiin ilaaltu akkasuma immoo keessattuu waggoota aanan kana haalli sagalee bilisummaa Oromoo keessa jiru maal fakkaata? Sagalee bilisummaa Oromoo akka miidiyaa irraata dhaabaatti qofa yoo ta'u akkuma miidiyaa Oromootti shoora maalii qabdi seenan sun qoodni sagalee bilisummaa Oromoo miidiyaa Oromoo keessatti akkasuma waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaachaa ture olaanaa ta'uun beekamaadha. Mee kanuma ilaalchisuudhaan akkasuma guyyaa har'aa kana ilaalchisuudhaan yaada qabnu waliif qoodnaa. Jaalibsaa seeni maal jedhu? Miyuutii ofirraa kaasa. Galatooma jaallan duraan dursaa jaallan qabsoo kana asiin ga'u keessatti lubbuu isaanii qaalii kaffalanii as ga'anii miseejii tokko jira mee jalaan seenee sirratti isa dubbisu dura. Duraan dursa gootota wareegamtoota Oromoo kanneen qabsoo kana asiin ga'u keessatti sagalee bilisummaa Oromoo ijaaranii jiraachisuu keessatti qooda guddaa fudhatanii har'a nu bira hin jirre isaanii yaadachuun barbaada. Galanni isaanii guddaadha. Itti aansee sagaleen bilisummaa Oromoo qabsoo Oromootii fi motora waan guddaa Oromoo aadaa isaa barsiisee afaan isaa barsiisee qabsoo isaa keessatti immoo dadammaqsuudhaan uummanni akka inni qabsoo faffaca'ee jiru sana kaabaa fi kibba lixaa fi baha warra jiran wal dhaggeessisee qabsoon kun akka finiinu godhee jira. Keessattuu immoo bara chaarqaraatiin booda immoo uummanni Oromoo akka inni jabaatee qabsoo isaa finiinsu gargaaruu keessatti sababoon qooda guddaa qaba. Kana qofa miti sagaleen bilisummaa Oromoo anaaf miidiyaa qofa miti. Miidiyaa hoggaan jedhu miidiyaaleen afaan Oromoo hedduutu jiru. Sanaan durallee kan dhalatanii badanii jiru. Kanneen haga ammaallee jiraatanii hojjetaa jiranis jiru. Anaaf sababoon garuu sanaa oliidha. Sababoon qabsoo Oromoo keessatti waan bilisummaa Oromoo, waan walabummaa Oromiyaa kan lallabu Oromoon akka walabummaa isaatiif bilisummaa isaatiif hojjetu, akka inni kakka'u, akka inni dadammaqu, qabsoo isaa keessatti akka inni qooda fudhatu gochuu keessatti miidiyaa qofaa isaa jirudha. Isuma qofa jechuun danda'a. Haga ammatti dhiyoo kanatti illee kan dhalatan jiraatanus jechuu kooti.
Kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo akkuma maqaasaa bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif miidiyaa hojjetu miidiyaa qobaasaa jirudha waan ta'eef anaaf sagaleen bilisummaa Oromoo guddaadha. Baay'ee bakka guddaa uummata Oromoof illee kan qabudha. Kanaaf miidiyaan kuni hadda sadarkaan inni irra jiru silaa sadarkaa gahuu qabudha. Immoo miti isa jedhu waan wal nu gaafachiisu miti kanaa ol silaa gahuu qaba ture. Kan biraa immoo sagaleen bilisummaa Oromoo har'a miseejii seeneen rakkise. Sagaleen bilisummaa Oromoo har'a bakka silaa gahuu danda'u bakka yaadamu hin geenye dhugaadha. Kun eenyunuu hin haalu. Sababiin isaas sababuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatu waan ta'eedhaaf. Diinni uummata Oromoo diina sagalee bilisummaa Oromooti. Maaliif waan mirga Oromoo, walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo waan labsuuf diinota hedduudha qaba. Diinonni kun seenaan Saabaa'ollee akka bahee beekamullee akka hin godhamneedhaaf waa hedduu yaalu. Amma yeroodhuma amma kana yoo ilaalle waan miidiyaa biyya kana keessattuu miidiyaadhuma Itoophiyaa keessa jiranii kan miidiyaa uummata Oromootiif saba Oromootiif hojjetu gaafa seenaan kaafamee barreeffamu seenaa miidiyaalee biyya kanaa gaafa barreeffamu sagalee bilisummaa Oromoo keessaa hambisaniiti kan isaan barreessan. Sababiin isaas sagaleen bilisummaa Oromoo faallaa miidiyaalee isaan jedhanii waan ta'eef isa kana duddubbatti hambisu awwaaluu barbaadu. Seenaan immoo hin dhokatu haga har'aa gaheera. Hadha waggaa 34ffaa isaa waggaa kabajnu. Seenaan kun ittuma fufee jiraachuu haga uummanni Oromoo lafarra jirutti haga qabsoon bilisummaa Oromoo jirutti sagaleen bilisummaa Oromoos ni jiraata. Kanaaf uummanni Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo kana haga danda'e cinaa dhaabbatee jajjabeessee sagalee isaa waan ta'eedhaaf dura dhaabbatee cinaa dhaabbatee ni jajjabeessuu qaba. Kanuman jedhama. Tole galatoom jaalibsa akkasuma immoo dhugaadha namni haalli dhuguma tokko isa kanayyuu qabsoon gaggeeffamaa ture keessaa bal'aan seenaa Oromoo awwaalame dhokfame yoo jedhamu karaa miidiyaatiin karaa adda addaatiin shooraa uummanni Oromoo qabsaa'onni bilisummaa Oromoo jaarmiyaaleen Oromoo jaarmiyaa siyaasaa ta'uu danda'a jaarmiyaalee hawaasaas jaarmiyaalee adda addaa ta'uu danda'u akkasuma jaarmiyaa ogummaas ta'uu danda'u shoora isaan gumaachaniyyuu ukkaamsuun tokko kan qabsoo irratti gaggeeffamaa ture keessaa tokko mee jaalwaaqo itti fufi. Jaallan hunda dura baga bifa kanaan wal argine baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ganna 34ffaa waxabajjii 15 bara kanaa 2022 isin ga'ee baga walumaan nuun ga'e jedha. Itti aansuun dhugaadha waan sagalee bilisummaa Oromoo ni kaasan irraa haasofne wajjinne waan bal'aadha yeroo nu ga'uu dhabuu danda'a. Haa ta'u malee sagalee bilisummaa Oromoo jechuun arrata dhaabaa qofa osoo hin taane sagalee uummata Oromootii fi sagalee uummattoota cunqurfamoo biyyattii kana keessa turaniiti. Sagaleen bilisummaa Oromoo akka miidiyaa kamiitittuu shira diinaa saaxiluu fi dhugaa uummataa qofa ifa baasuu duwwaa osoo hin taane akka qabsaayaa tokkootti qabsaayaa bilisummaa walabummaa tokkootti gammoojjii fi baddaa Oromiyaa fi biyyoota alaa fi ollaa kana keessa hulluuquudhaan yeroo teknooloojiin akka har'aa kun hin jirretti yeroo ammaa addunyaan gara globalization jedhamtu kanatti hin fuulleffatin dura intarneetii fi neetworkiin ga'an hin jirretti akkuma hundi keessanuu warri nu dura sagalee bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhataa turtan quba qabdanitti kaasettitti waraabbamaa bakka tokko kee iddoo tamsa'u san dhaquudhaaf yeroo dheeraa fudhatee wareegama olaanaa ulfaataa baasu akkasumas sabab sablammoota cunqurfamoo biyyattii kana keessa jiraniif sagalee ta'as ga'eedha. Kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo addatti qooda guddaa kan irraa qabuu fi kan itti dadhabaa ture uummata Oromooti. Uummanni Oromoo bara itti dadhabee bara itti wardiyaalee baafatee sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffataa ture. Sababni isaas sirnoota dhufaa biyyattii kana keessatti namni sagalee bilisummaa Oromoo ni dhaggeeffata jedhamee ni reebamaa, ni hidhamaa, ni ajjeefamaa, biyyarraa baqachiifamaa akka sadarkaa saniitti hiraarsi guddaan uummata keenya irra ga'ee jechuudha. Sababni isaas namni sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffate jedhame shakkamaa fi yakkamaa jedhame maqaa shororkeessummaatiin farrajamee akkasitti beekamaa jechuudha.
Sagaleen bilisummaa Oromoo rakkoolee walxaxoo akkasiisan hunda keessa darbee dandamatee har'aan tana ga'e. Har'aan kana geessuuf ammoo jaalala wareegama qaqqaalee fi ulfaataa hanga wareegama lubbuutti itti baasan jiru. Hunda dursa ammallee irra deebuudhaan jaallan sun galanni isaanii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u jechuun barbaada. Ammatti kaa miidiyaa dhugaadha. Miidiyaa bara dukkanaa keessa dhalatti ta'ee miidiyaa yeroo sagalee dhabeeyyii ta'ee uummanni sagalee hin qabnetti waa hedduu taphataa ture ta'ee har'aan tanatti yeroo teeknooloojiin guddate kanatti kunis waa qabsoo bilisummaa Oromooti jennee fudhannaa miidiyaaleen hedduun dhalataniiru. Yeroo kanatti uummanni miidiyaalee yeroo sanitti rakkoo hedduu keessatti dhimma isaanii balballoomsaa ture san dhimma bilisummaa fi walabummaa hafarsaa ture san dagachuun irran turu. Sagaleen kun sagalee isaanii qofa osoo hin taane miidiyaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane akka qabsaa isaaniitti ilaallanii ammallee bira dhaabbachuu danda'uu qabu. Isa kanaaf ammoo uummanni keenya biyya keessas jirtan, biyya ollaas jirtan, biyyoota alaa garagaraas jirtan har'as taanaan sagaleen bilisummaa Oromoo sadarkaa kaleessaa sanirraa wanni inni jabaa guddate akka miidiyaatti guddate advaansitti ta'ee mul'ate hin jiru. Kanaaf sagalee kana guddifachuu fi akka miidiyaatti guddifatee cinaa dhaabbachuu kan danda'u uummata kana. Kanaaf uummanni keenya waan danda'u cufaan yaadaan maallaqaan humna qabu cufaan bira dhaabbatee miidiyaa kana guddifachuu fi bira dhaabbachuu danda'uu qaba jedha. Jaalfiraawwan atis ulfaadhu haala kana qindeessitee walitti nu qabdeetiin yaada kan nurraa fuudhu keetiif ulfaadhaa galatoomaa siin jechuu barbaada. Fayyaa ta'e jaalwaaqu hedduu galatoomi. Akkasuma sagalee bilisummaa Oromoo miseensa kataa ta'e jaal ayyaantu bulchaas sararra jirti. Jaal ayyaantu hunda dura akkuma jaallan kaan hin jedhe baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kan bara kana waggaa 34ffaa walumaanuu geenye. Mi'atoo dhaamsa maalii qabda guyyaa kana sababeeffachuudhaan waggaa har'aa akkasuma hundi keenya beeknu mana hidhaa turte har'a immoo hiree ta'ee keessummaa tokko kan ONN irraa asitti argame Baayiluu Naccoo dabalatee jaallan saabaa warra hojjetan waliin jirra. Maaltu dhagahame dhaamsa maalii qabda jaalla ayyaantu bulchaa? Ayyee ulfaadhaa sagantaa kana qopheessitanii akka wal arginu gochuu keessanii fi dursa galanni keessan bilisummaa ta'u jedha. Inni guddaan hundumti keenya guyyaa har'aa geenye akka itti wal arguun waan guddaadha. Waliin baga geenye hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa kan bara 2022 waxabajji 15 baga geessanii baga waliin geenye uummanni Oromoo martis warri sagaleen kun sagalee keenya jettanii jaallattaniif hordoftanii jaallattoonni sagalee bilisummaa martinuu baga geessanii jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf akkuma Jaalfiraawul jedhe waggaa irraa yoona kana hundi keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jirra. Hidhamurra darbee dhukkubaan maaliin achi keessatti rakkoo gurguddaa argaa waa'ee walii yaadaa waa'ee uummata Oromoo yaadaa dhiphina garaagaraa baanneetu mana hidhaa keessa turre. Bara kana immoo hundumti keenya qaamaan wal bira jiraachuu baannus haalli ulfaatee gargar nu faffacaasus akka kanatti fuuluma miidiyaa hawaasaa irratti wal arginee nagaa wal gaafachuu waan guddaadha. Rabbiif haa galatuun jedha. Kan sagalee bilisummaa Oromoo waan guddaadha. Na caalaa jaallanii asirratti waliin hojjechaa jirrus baay'een keessan gama miidiyaa kanatti dhufuun hangafoota kooti. Kan isin dursanii immoo miidiyaa kana kalaqanii hundeessanii akka inni uummata Oromoof sagalee ta'uuf achi as baasan baay'een isaanii lubbuudhaan kadhabaman wareegama kan itti kafalan jiru kan lubbuun jiraatanis wareegama hedduutti kafalanii itti miidhamanii har'a lubbuudhaan lafa irra jiranis jiru. Inni guddaan galanni isaaniif mala. Hunda dura isaaniinis galateeffachuun barbaada. Egaa sagaleen bilisummaa Oromoo waan salphaa miti. Uummata dukkana keessa jiru, uummata sagalee hin qabne, uummata homaan dhageenye, homaan beekne hedduu barsiisee eenyummaa isaa barsiisuu bira darbee dhaabbatee fi falmee fi asiin ga'ee jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo uummata Oromoof shoora guddaa taphateera. Har'asii akkuma kanatti itti jira akka kaleessaa sanaa gaaraaf dachaa ba'ee bu'aa ba'ee hedduu qaxxaamuree akka yaadeef akka hawweetti uummata isaa dhaqqabuu baatus hamma danda'ameettuma jirama. Uummanni Oromoo akka inni jaallatu akka inni harka isaa mirgaatti abdatu ni beekna irraa hubanna.
dhaamsa nu dhaqqabu hedduurraas guutuutti quba qabna. Ammas immoo sagalee isaa kana jabeeffachuun ga'ee isaati. Nus gama keenyaan jabaannee uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaa fi itti fufuu qabna. Waan kaleessa gatiin itti kafalamee as ga'ee waan lubbuu baay'een itti dhabamee dhuguma jaallan waan hedduurraa dubbattaniitu gaaraaf dachaa hedduu ba'anii lafaan limmi jannetti qorra nyaataniitti aduu nyaataniitti beela'anii sagalee saba isaaniif ta'aa turanii nusarraa galfata isaanii sana akka hin nyaanne itti fufnee sagalee kana guddisuu uummanni Oromoos nu bira dhaabbatee miidiyaa bara dukkanaa sagalee isaaf ta'aa ture eenyummaa isaa isa barsiise isa dhaalchise kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaa fi itti fufee jabeeffachuu waan danda'een bira dhaabbachuu qabeenya isaan ta'uu gorsuun ta'uu jajjabeessuun ta'uu ogummaa isaan ta'uu bira dhaabbachuu qabaa. Nus jaallana sirraa sagalee uummataa taane gama dandeenyuun uummata keenya dhaqqabsiisaa jirru uummata keenyaaf iyyaa jirru jabaannee haalotaan utuu hin daangeffamin waan kaleessa gatiin itti kafalamee dhufee as ga'e kana ammas itti fufsiisuu qabnaan jedha. Ulfaadhaa galatooma. Fayyaa ta'e galatoome jaalayyaan akkasuma jaallan kaanis hedduu galatooma. Didhaa yookaan chaalenjii sagaleen bilisummaa Oromoo waggoota darban kana keessa darbe hedduun kan keenya bal'inaan kaasuu dandeenya. Waa hedduurraa kaasnee haasa'ullee numa dandeenya. Walumaa gala miidiyaan Oromoo akkuma miidiyaattu rakkoolee hedduu jajjabaa keessa darbe. Har'agaa mata dureen keenya guyyaadhuma sagalee bilisummaa Oromoo irratti baga ittiin siin ga'ee baga walumaanuu geenye jennee dhaamsa qabnu dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya uummata keenyaan gahuudha. Kanaaf kanarratti fuudheffanne. Ammas irra deebi'ee baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa waxabajjii 15 bara 2022 isin gahe baga walumaanuu ittiin nu gaheen jedha. Jaallan asirratti argaman keessaa jaallu Moosisaa na dhagaa jirta yoo ta'e haala na dhagaa jirta? Dhagaan jira. Tole mee atoo waggaa kana kan sagalee bilisummaa Oromootti dirqama fudhattee akkasuma jaallan Saabaawootti nutti wal faana dabalamuudhaan dirqama kan keetillee bahataa jirta. Atoo waan sagalee bilisummaa Oromoo irratti guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan waan jettu qabdaa? Ayyee guddaa galatoome jaalkiyyaa jalqaba irratti miseensonni maatiin sagalee bilisummaa Oromoo Saabaawoo baga guyyaa kabajamaa guyyaa eebbifamaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo kan waggaa 34ffaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Egaa guyyaan kun akkuma jaallanni sila kaasaa turan dubbatanitti guyyaan kun guyyaa addaati. Sagaleen bilisummaa Oromoo qoonni yookiin immoo shoorri inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu daraan olaanaadha. Haa ta'uuti malee xiyyeeffannoo argatee yookiin immoo sila haala qabsoo bilisummaa Oromoo abbaa'uun gaggeessu giddu galeessa godhatamee wanti sila hojjetamuu qabu wanti sila deeggaramee sarkaa guddaatti sarkaa dhageettii argachuu danda'utti irratti hojjetamuu qabu hin hojjetamne. Egaa gara fuulduraattis immoo ni hojjetama jennee eegna. Ta'us guyyaan kun egaa guyyaa kabajamaadhaan nuti sadarkaa kanaan itti makamuu keenyaaf ana akka kiyyatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Egaa qabsoon nuti gaggeessinu qabsoo bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromootis arrata biyyoolessaa kan addi bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessu jalatti miidiyaa jirudha. So miidiyaan kun kabaja qaba. Egaa miidiyaa yeroo dukkanaa keessa qabsoo Oromoo gaggeessaa turedha. Jaallan yeroo sana waan kana hundeessanillee kabaja guddaa qabu. Dhaloota ammaa kana bira dhugaa dubbachuuf taananii galata guddaadha kan isaan qabanii. Kanaaf carruma kana fayyadameellee warra jiranis haa ta'u warra lubbuun darbanillee guddaa galatoomaa jechuun hin barbaadanii warra boqates egaa boolla isaanii daadhiin haa guutuu. Egaa waan isaan jalqaban kan ammoo dhaloonni fudhatee bakka guddaadhaan akka gahuu danda'u abdii guddaatu jira. Kanaafanii Saabaa'oon anaa fi Saabaa'oon ana biratti iddoo guddaa qaba.
qabsoon isaa shoorri inni hojjetu baay'ee olaanaadha. Baddaatti gammoojjitti yeroo duraa tokko nan beekaa dhoksaadhaan yeroo dhaggeeffatamaa ture quban qabaa namoonni warri sagantaa adda bilisummaa Oromoo dhoksaadhaan fudhatanii biyya keessa socho'aa turan yeroo ABO'n Eertiraa jirutti wanto warri waan kana hordofaa turan kana nutti himaa turan quban qabaan nan yaadadha. So gaheen inni qabu baay'ee olaanaadha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti miidiyaa kanatti qaamni hundayyuu kan biyya keessaa biyya alaa xiyyeeffannoo itti kennee itti guddatee birootiif akka ta'u salqabaa kallattii hundaan illee tumsanii akka inni miidiyaan kun guddatu akka inni sirnaan gola Oromiyaa hundatti kan saboota cunqurfamoo hundaaf illee akkatti sagalee ta'uu danda'u haalli akka mijatuu fi tumsi kallattii hundaan akka godhamuuf qabu asuma naamsa koo dabarfachuu barbaada. Walumaa galatti egaa kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus kan baddaa jirus kan gammoojjii jirus kan magaalaa jirus kan baadiyyaa jirus hundumtuu bakka guyyaa eebbifamaa guyyaa kabajamaa kana guyyaa sagalee bilisummaa Oromootti hundeeffame guyyaa waggaa 30 galatoom jaalki. Fayyaa ta'e galatoomii dhaggeeffattoota keenya fi akkasuma daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtan darbee neetworkiin biyya keessa jiru lallaafinaa fi rakkoo neetworkiitirraan sagaleen jechuu danda'an of tolchaa isiniin jenna. Jaal Shumbiraanuu na dhaga'aa jirtaa? Maa irratti akka dhuunfaatti akka nuti ta'uuf walumaa gala waan miidiyaa Oromoo akkasuma miidiyaa hireen miidiyaa biyyattii sanaa walumaa gala ilaalchisuudhaan akka dhaggeeffattootaaf daawwattootaaf uummata keenya uummata bal'aadhaaf akka ogeessa miidiyaatti akka gaazexeessaatti hiree kana sababeeffachuudhaan dhaamsi dabarsitu yoo jiraate ONN irraa gaazexeessaa Bahaayiluu Naccoo hireen siif laadha maaliif sababuma hiree miidiyaa kanarratti hojjechuudhaaf waahilan kan ka'e akkasumas fi hojjettoonni miidiyaa kana jaalmoosisaanii mati gaazexeessaa Bahaayiluu Naccoo waahilan kan ka'e kan hojii gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi gaazexeessaa Biqilaa Amanuu Abbaa Shoomaa ammaa kan hidhaa keessa jiru. Kunis didhaa yookaan chaalenjiidhuma miidiyaa Oromoo keessaa isa tokko. Isin hoo akka miidiyaa Oromootti akka waliigala miidiyaaleen kanneen biroos akkuma jiran hireen miidiyaa Oromoo maal fakkaata? Hiree kanaan dhaamsa dabarfattu yoo qabaatte hireen siif laadha. Baay'ee. Fayyaa ta'e Firaa'ol natti deddeebite egaa keessummaa naan jettee haa ta'u. Dhiifamallee ni dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenya illee akka caalaatti hubataniifan jecha kana si fayyadamaa jira. Atis nama miidiyaa Oromoo keessatti nama qaamanis wal beeynu miseensa sagalee bilisummaa Oromoo kan isaan ibsifani. Tole fayyaa ta'e dhuguma ani gaazexeessaa ONN fi dhugaadha kun waan akka jiru marra deddeebiin kaasuu barbaade. Jalqaba irratti waan xiqqoo dagadhe tokkoon na yaadachiiste dhugaa dubbachuuf isin kakkaastanii turne deddeebi'u yeroo keessaniin gubu. Inumaa'u waggaa darbee akkuma isin kaastan si dabalatee jaallan kee namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dabarsitanii ammoo addatti dhibee ati si mudateen mana hidhaa keessatti akka malee miidhamtellee dhugaadha. Irraa haftee har'a hundeeffama SABO waggaa 34ffaa irratti argamuu keefu kun waan guddaadha galata rabbii jechuu barbaada. Baga fayyitee siin jechuu barbaade. Ammoo waan tokkoon yaada koo keessa deddeebi'a beektaa. Miidiyaa Oromoo keessatti yoomiyyuu taanaan kan hin dagatamne sanuu dhimma Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate kan hojjetaa jiru kan hojjetaa ture keessumaa sagaleen bilisummaa Oromoo yoomuu Oromoota hedduu biraa kan waa qabu yookaan imaanaa qabu dhugaa dubbachuuf gammoojjiif baddaa ta'anii warreen kana dura kaffaltii tokko malee dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turanii kunoo har'a sadarkaa akkasiitiin ga'uusaaf ammas irra deebi'anii maqaa hordoftootaa fi daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoon ammas irra deebi'anii galateeffadhaa. Ammoo irra darbee nutis bu'aa sagalee bilisummaa Oromooti jennee yaadna maaliif sagaleen bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti eenyummaa fi maalummaa Oromoo finiinsa isaa ga'uyyuu malee bu'aawwan garaa garaatti fideetti jira. Keessumaa
dhimma miidiyaatiin miidiyaaleen Oromoo yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaas haa ta'u miidiyaaleen biyya kanaa karaa firikweensiitiin daddarbanis haa ta'u saatalaayitii irra warreen jiranii bu'aa sagalee bilisummaa Oromoo hojjetedha jedheetii amanaa. Kanaaf nutis bu'aa sagalee bilisummaa Oromootiin dhimma miidiyaa Oromoo wal qabatee dhugaadha. Akka baay'ina keenyaatti ammallee miidiyaan Oromoo barbaachisu akka natti mul'ata. Yogguun siin jedhu akka baay'ina qabnuu fi akka aadaa duudhaa akkasumas maalummaa keenyaan ilaallatee miidiyaan Oromoo amma jiru gahaa miti jechuu barbaadeen guutummaa guututti. Dhimma ONN wal qabatee ONN kaayyoo dhaabbateef ni qaba. Keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkuma saabaa'oon waa kaayyeeffatee ka'e Oromiyaa Niws Neetwoorkiinis dhimma Oromoo fi Oromummaa akkasumas sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduu gala godhachuun miidiyaa hundeeffamedha. Kanaaf ammoo egaa waggootan 3 darban kana keessatti qabsoo garaagaraatii gaggeessaatii turre akkuma keessan jechuu ni dandeenya. Oromiyaa Niws Neetwoorkiin yeroo hedduu waggootan 3 darban kana keessa hidhamanii miseensonni keenya hidhamanii hojjettoonni keenya guutummaatti hidhamanii qabeenyi keenya irra jireessi kan qabnu jechuu ni dandeenya. Humna poolisiin to'atamee namni keenya even gaafa hoogganaa jalqabee hoogganaa yookaan istaafii kanaa jalqabee gaazexeessitoonni 2 yeroo hedduutti hidhamaa kan turan ammas mana hidhaa keessa jiru. Kanaaf kunis adeemsuma qabsoo Oromoon gaggeessu keessaa tokko waan ta'eef waan nu dinquu hin qabu. Garuuti ONN ammatti adamsamaa ari'atamaa osuma jiru garuu irra jireessaan haga humni ONN danda'e tattaafachaati jira kanatti jirra. Yeroo ammaa kana ammoo akkuma waaqoon sila kaase wanti asirratti istaafii yookiin hojjettoonni ONN qofaatti argatan tokko kan jiran ibsuu barbaada. Keessumaa ONN miidiyaalee gurguddoo addunyaa kana faana dorgomaa osoo jiru haalli qabsoo biyya kanaa numa beektu irratti hojjetamee akka ONN tabaala ta'u qaamonni garaagaraa hojjechaatii turanii kun ifa galaadha eenyuuf himuu barbaadu. Kanaaf ammoo ammas deeggarsa garaagaraatti barbaadna. Saatalaayitii irraallee buuneerra uummanni Oromoo kanaan dura itti cichee ONN miidiyaa keenya miidiyaa uummataati sagalee haqaati jechuun ifaajaati ture. Amma danda'u gargaaraati ture. Ammas dhiyeenya kana hanqinuma maallaqaa wal qabatee humna namaa wal qabatee faaktoriin silasii kaase keessumaa humni namaa wantoota garaagaraa of keessatti qaba. Dhiibbaa siyaasa biyya kana keessatti adeemaa jiru wal qabatee ONN xiqqoo yeroof qilleensa irraatii buuneeti argamna. Haa ta'uyyuu malee hojii ONN ganama qabatee ba'e ammas namoonni hafan ittuma jiru hojjechaati jiru. Kun adeemsuma qabsooti. Qabsoo Oromoon gaggeessaa jiru keessaa tokko siin jechuu barbaadeen Firaa'ol. Haa ta'u malee ammas wanti nu dhaabu hin jiru. Oromoof Oromummaa irratti dhimma Oromiyaa aadaa duudhaa fi sirna dimokiraasii biyya kana keessatti diriirsuuf miidiyaan calaqqee eenyummaa ofiiti waan ta'eef miidiyaa qabannee miidiyaa qabnutti jabeessinee hojjenna kan jedhudhaan dhaamsan qabu. Ammoo isinis rakkinnii fi gidiraan garaagaraa osoo isin daangessiin agabuu keessan teessanii sanuu miindeeffamuu tokko malee namni miindaa itti soonyaatiin hawaasa keessan uummata Oromoof jettanii umurii keessan dabalatee warreen asirratti hojjechaa jirtan ammas dhugaa dubbachuuf taanaan maqaa uummata Oromootiin isin galateeffadhaa jabaadhaa keessaa ni baana. Barri inuma dabartii guyyaa tokko ammoo kan kana caalutti baanee kan bal'inaan waliin haasofnu ta'a. Hedduu galatoomi Firaa'ol. Hedduu galatoomi Baayilot illee akkasuma waahilan kan kee kan haala kana keessatti waliin hojjetaa jirtan hordoftoonni kan kee akkasuma hordoftoonni warreen ONN jechuu kan kooti. Hedduu galatoomaa isinillee egaa haaluma isinii danda'e keessatti tattaafataa jirtu. Kanneen biroo warreen miidiyaalee adda addaa irraa tattaafataa jiran akkuma ONN miidiyaaleen Oromoo adda addaatis kanneen rakkoon Oromoo dhugaa Oromoo ibsuudhaaf rakkoo Oromoo akkasuma milkii Oromoon argatellee ibsuudhaaf shoora isaanii gumaachaa jiranillee akkasuma galata qabu. Saabaawwan hangafaa ta'u malee miidiyaalee Oromoo hedduun ni jiru kan ammaan tana babal'atanii tattaaffii gochaa jiran isaanillee akkasuma galata qabu. Mee jaal gadaattan deebi'a jaal gadaa maa irratti
hiriiruma kanaan yoo dhaamsi dabarfattu jiraate akka dabarfattuun hiree siif laadha. Dursa garuu jaal shumburaan yoo na dhagaa jirate jaal shumburaa na dhagaa harta? Dhagaan jira. Beeksisaan neetworkiin na rakkise. Okay, amma sii dhagaamaa jira miti? Dhagaamaa gidduutti na laachistee na rakkise. Ayyee egaa carraa kanatti fayyadamtee yaada dabarfachuu barbaadu yoo jiraate waan nan jedhu naa kaasti na fakkaata. Ayyee galatoomii Jaalfiraa'ol. Egaa guyyaan kun guyyaa Oromoodhaaf guyyaa seena qabeessa guyyaa addaati. Keessumattuu jaallan qabsoo Oromoo keessatti bara dheeraadhaaf kun isaanii lubbuu isaanii wareeganii kun isaanii qaama isaanii hir'atanii kun isaanii yeroo ammaa kana immoo mana hidhaa keessa jiran guyyaa addaa kana nutisanii guyyaa irraa kana nu ga'uu isaaniitiif guddaa isaan galateeffachaa. Kanaaf guyyaan kun Oromoodhaaf guyyaa addaati jedheen fudhatanii itti dabaluudhaan sababoon Reediyoon Sagalee Bilisummaa Oromoo dur daa'ima ta'een nan beekaa nan dhaggeeffatu. Neetworkii tura akkasaa jira yooma neetworkiin dhufe deebisnee galchina. Kan isaanii yooma neetworkii dhufetti deebina kan itti hafuufnu nuti maaliif hiree kanaan kan gabaabsinee dhaamsa keenya guduunfina jaal malkaattiin deebi'aa ture. Mee maa irratti hireedhuma kanaan wanni dabarfannoo jiraate wanni dhaamsi dabarfannoo jiraate uummata keenya biraan kaagahachuu barbaannoo jiraate kana jettee wanni dabarsitoo jiraate hireen siif laadha. Dhuguma akkuma beekamu nuyi jaallan Sagalee Bilisummaa Oromoo irraa hojjennu osoo hin taane akkuma waliigalaatti hogganoota sadarkaa olii miseensota shanee gumii sabaa dabalatee qondaalota gaafatama sadarkaa adda addaa irra jiran dabalatee akkasuma gaafatamtoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti sadarkaa zooniitii fi sadarkaa onaatti gaafataman miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo addatti duula irratti banamee har'a gidiraa argaa jiru. Waliigala uummanni kan keenyallee kanneen miseensa adda bilisummaa Oromoo hin taanellee Oromummaadhaan lakkamanii ajjechaan akkaan suukaneessaa ta'e miidhaan adda addaa irratti gaggeeffamuun qabeenyaaf akkasii mancafamuun haalli Oromoon keessa jiru ulfaataadha. Isuma kanaayyuu immoo uummataaf dhageessisuu fi dhageettii soora miidiyaan baachuu keessatti sagaleen bilisummaa Oromoo qoodni qabu guddaa ta'uun beekamaadha. Hanga silaa barbaadamu sana gumaachuu kan tattaafachuu yaa baatu malee har'a haaluma rakkoo danqaa jiru keessatti jaallan masaabaa irra hojjetan kan hojjetaa jirru. Meemaa irratti hireeduma haala amma jiru kana keessatti guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan dhaamsi dabarsitu yoo jiraate. Tole fayyaa ta'e yoo yaadatte ta'e waggaa 2 dura asitti waggaa 32 isaa kabajanne fakkaata. Gaafasis dhaamsuma fakkaata akka kiyyatti kan hin dabarsee ture. Haa ta'u garuu haalli nuti yeroo hundumaa ni hawwita. Hawwii kee dabarfata. Haalli immoo yoo haalli siyaan jette waan hawwii kee sun bakka siigaa yoo siinaan jettin immoo waanuma fakkaataa tokko deebitee haasa'uuf dirqamta jechuudha. Waanuma akkasiiti. Akka hawwiif fedhii keenyaatti silaa sagalee bilisummaa Oromoo kana caalaa tarkaanfachiifnee bal'ifnee nama iyyuutti daballee oguma miidiyaan barbaadu tokko guuchannee silaa fedhii uummata keenyaa guutuun yeroo hundayyuu hawwii keenya yeroo darbees kanuma dabarfannee turre. Haa ta'u garuu har'a immoo bakka waggaa 2 dura turreeyyuu isteeppii tokko waan of duuba jiru nuti fakkaata. Fakkaataas miti immoo dhuguma of duuba deebineerraa sun immoo dadhabina keenyarraa osoo hin taane haaluma keessatti hojjennuu fi haala Politikaa biyya kanaaf rakkoo dhaabni kun seenerraa ka'uudhaan waanni kun nu mudee jechuudha. Abaawoo jabaate miidiyaan kun duukuma jabaate yoo inni laaffate danqaan adda addaa isa mudate immoo duukaadhuma gadi bu'aa jechuudha. Kun gargar bahee waan inni ilaalamu qabu kanumatu nu mudate jechuudha. Maal jechuu barbaade nuti warri miidiyaa kanarra hojjennu miseensota dhaabaatu miidiyaa kanarra hojjeta. Oguma isaa oguma miidiyaa mana barumsaa gallee miti garuu muuxannoo qabsootiin horanne. Akkasumatti hojjetamaa ture akkasumatti hojjetamaa jira. So isa kana giddu galeessa godhachuudhaan akka gaazexeessaa tokkootti akka miseensa dhaaba tokkootti warri asirra hojjennu waan kanaaf eega of laanne haalli fedhe yoo nu mudatellee haalli keessatti hojjennu yoo nu mijaa'uu baatellee wanni ittiin hojjennu dinagdee isaa yoo dhabnellee haala humni dhaabaa keessa jiru ofirratti hirkannoo kaleessa baranne sanaan waan dandeenyu waan kaayyoo dhaaba kanaa waan sagaleen bilisummaa Oromoo dhaabbate
waan uummanni nurraa barbaadu tokko hojjechuu irratti tattaaffii keenya haa daballu kan jedhu qaba dhaamsi tokko nuuf jechuudha. Nu ilaala warra waan kanarra hojjetu jechuudha. Maaliif yeroo har'aa kana waan bal'aatu deemaa jira. Konfiyuuzhin hedduu deemaa jira. Keessumaa adda bilisummaa Oromoo irratti wanni deemaa jiru waan salphaa miti. Waan bal'aatu deemaa jira. Biyya kana keessatti burjaajii hedduu deemaa jira jechuudha. Haala kana keessatti hanga nuuf danda'ametti dhaaba kanaaf ittisa kan godhu nuyi miidiyaa dhaabichaati jechuudha. Isintu dhaabaa warra waan kanarra hojjetan. Haga humni keenya nuuf hayyametti dhaaba kanarraa ittisuu danda'udha. Waan dhaaba kanatti aggaammatu olola adda addaa dhufu. Waan fajjii adda addaa dhufu hanga humna keenya maa laayinii tokko hin taane waan peejii tokko maa hin taane karaa dandeenyeen ittisa gochuuf tattaafachuu jechuudha. Uummata keenyas immoo dhugaa jiru hubachiisuuf tattaafachuudha karaa dandeenya. Sagaleen isaa ta'u barreeffamaan isaa ta'u. Burjaajii keessaa uummata keenyas baasuu danda'utu qabna jechuudha. Maaliif waan baay'ee waan bal'aatu walitti nammee jira waan biyya kana waan yeroo ammaa keessumaa jechuudha. Kanaaf waan dhaabbanneef sana hojiitti hiiknee argamuuf tattaafachuu danda'utu nurra jira jechuudha. Deddeebi'een jira haalli keessa jirru akkamitti akka hojjetaa jirru baay'ee ulfaataadha. Suma dhugumaa isinitti amma lafa teenyee yeroo haasofnu kana maal keessa akka jirru akkamitti akka jirru haalli nu waan jetee bakki isaan mijatee miti amma teenya kana haasa'aa jirru. Waa meeqa waan nu danqu hedduutu jira jechuudha. Dinagdee isaallee hin qabnu garuu waan kaleessatti dadhabaa turte asiin geesseef waan hojjetaa turte immoo bu'aasaa argaa waan jirtuuf kun lafatti nafu xumuraan geenye kan jiru namni ofirratti kan nuun tattaafataa jira. Isa kana dachaa godhachuu qabnaadha kan hin jedhu barreessarra jiru. Keenyaan ala immoo akka uummataatti kan ilaalu akka miseensa dhaabaa akka adda addaa jirutti yeroo ilaalu akka deggiraatti immoo waan jennu sagalee bilisummaa Oromoo kan kaleessa yeroo miidiyaan hin jirretti yeroo raadiyaan tokko hin jirretti uummata kanaaf sagalee ta'ee waa'ee isaa waa'ee mirga isaa waan afaan isaa waan sabummaa isaa itti himaa ture kan du'a keessaa kan isa baasee har'aan isa dhaabe kana dagachuu hin qabu. Karaa danda'uun humna namaan isaa ta'u qabeenyaan isaa ta'u beekumsaan isaa ta'u waanuma danda'ameen sagalee bilisummaa Oromoo deebisee jabeessuuf gadhaabuuf karaa danda'ameen tumsa isaa akka itti fufuun maqaa sagalee bilisummaa Oromoon dhaamsa kiyyaa dabarsuu barbaadaa jiru. Keessumaa hawaasa Oromoo biyya ambaatti argamu kan dhaaba kanaaf deeggarsa qaban naasoo qaban dhugaarra dhaabbachuudhaan sagalee kanaaf deeggarsa kan godhaa turan galateeffachaa isa caaluufis sagaleen kun akka tarkaanfatuuf rakkoo keessa seenee jiru keessa akka ba'uuf tumsa isaanii gochaa turan sana dachaa dabalanii fufuu qabu nu deeggaruu qabu nu cinaa dhaabbachuu qabu isa jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Wanni har'a mul'ataa jiru irra deebi'a. Wanni har'a mul'ataa jiru hundumtu jechuun sadarkaa danda'amutti ifaajjii adda bilisummaa Oromooti. Rakkiin adda bilisummaa Oromoo keessa darbee itti gad dhaabbatee itti hojjetetu har'a Oromiyaa keessaa mul'atu. Oromiyaan har'a haasoo akka sabaatti wal ijaarree mul'annee akka sabaatti wanni har'a haasoof seenaan har'a irraa dubbatu afaan har'a irraa dubbatu afaan guugil ta'e guugil seene turjumaan irraa hafnenne har'a kan ittiin dhaadamne ifaajjee godhamaa ture keessaa kan mul'atu ifaajjii adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Isa kanatti xumura tolchuu isa kana bareechanii eeguu mul'isuu danda'u irratti tumsi barbaachisu manni keenya nu gochuu sagalee bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu nu gargaaruu qabu itti fufuu qabu kan hin jedhuun dhaamsa dabarsaa isa kana dura godhaniifis galateeffachaa jechuukooti. Affeerraa naa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon ammas irra deebi'ee galatoomaan jedhaa. Ammas uummata keenyaan, miseensota keenyaan, deeggartoota keenyaan warra sagalee kana jiraachisaa tureef itti dadhabaa tureef jiruun ammas irra deebiidhaan baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa waxabajjii 15 har'aatiin isin ga'een jedha. Fayyaa ta'a. Mee jaal waaqoo hiree kanaan atis walumaa gala dhaamsa xumuraa dabarfatte yoo qabaate walumaa gala dhimma miidiyaa irratti dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti addatti guyyaa har'aa guyyaa hundeeffama saaba'oo kana ilaalchisuudhaan dhaamsi dabarfattoo jiraate dhaamsa maayii. Ayyee fayyaa ta'a jaallan dhaamsi maayii qabu sagalee bilisummaa Oromoo yoo jedhamu qabsoo bilisummaa Oromootiin walitti hidhatama. Qabsoo bilisummaa Oromoo yoo jennu addatti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu walitti hidhatama. Kana yoo jennu maali? Uummanni Oromoo baroota dheeraaf qabsoo bifa garaagaraatiin bifa hedduun geggeessaa ture. Hidhannoo sammuu osoo hin godhatin dura bifa faca'aa ta'een
gama hidhannoo mul'iititti illee osoo hin dhufin dura bifa facaateen qabsoon geggeeffamaa ture. Qabsoo bifa faca'an sadarkaa garagaraatti yeroo Oromoon Wallooduu Oromoon Baalee callisee ilaalu, Oromoon Jimmaa yeroo du'u Oromoon Iluu callisee ilaalu, Oromoon Wallaggaa yeroo du'u Oromoon Jiddu Galeessaa callisee yeroo ilaalu yeroo faffaca'aa ture sanitti yeroo jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamu waldaa Maccaaftuu Lamaa fi qabsoos karaa garagaraatiin bakkoota garagaraatti uumaman hayyootaa fi gootota yeroo sanii beektota yeroo saniiti yeroo bu'uureffamu san keessatti qabsoon kun hidhannoo sammuu godhatee bifa waaltayaa fi fakkaataa ta'een dhimma ijoo dhimma waloo irratti akka qabsaamuuf qooda olaanaa kan taphataa turee fi jiru. Yeroo bara dukkanaa san keessatti Oromoo wal dhaga'uu dadhabe akka Oromoo wal dhaga'uu fi qoo wal qabaatee sagalee tokkoon socho'u kan taasisaa turee fi adda durummaadhaan uummata kana kan tokkoomsee fi humneesse eenyuyyuu jalaa kan dhokataa hin taane sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo bara san bara dukkanaa keessatti sadarkaa sanitti shoora olaanaa taphatee bu'aa bayii hedduu keessa tarkaanfatee har'aan tana ga'e kun hadhaan tanatti iddoo amma jiru kanatti maaf dhaabbate maaf kanarra tarkaanfatee maaliif akka miidiyaa tokkotti akkuma duratti jaalmalkaan jedhee ulaagaan miidiyaa barbaachisu tokko guutamee fi bakka barbaadamu ga'ee uummata isaaniitiif sagalee ifaa fi mul'ataa maaf ta'uu hin dandeenye isa jedhuuf gaaffii isaa uummatuma keenyaa dhiifna. Uummanni keenya sagaleen kun sagalee keessan ta'uu bartanii jabeeffachuun beektonni hayyoonni walumaa galatti ogummaadhaan haa ta'u waan danda'amu hundaan humna cufaan bira dhaabbattanii sagalee keessan kana jabeeffachuu fi guddifachuun keessanii jechuudha. Kan biraa dhaamsi maayii ani jedhu nuti jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensonni jaarmiyaa kanaa wanni baranne inni guddaan tokko maali? Obsaa fi murannoodha. Rakkoon qabsoon irra aannaa qabsoo keessatti bu'aa bayii hedduu jiraatu iyyuu hadhaan qabsoo hedduun nu mudatu iyyuu hadhaa qabsootiif dhiifama rakkoo qabsootiif hin jilbeeffannu obsa qabna murannoo qabna didhaaleen mudatan rakkooleen mudatan cufayyuu obsaan irra aanna waan gochuu qabnu ammoo galii keenya itti gala keenya akeekaa fi kaayyoo qabsaa'ee jirru waan beeknuuf isa san ammoo murannoon itti deemnaa jechuudha. Kalees jaallan hoogganoonni keenya hangafoonni keenya warri biyyoo ta'anii fi warri hadhaan tana lubbuun jiranis akka sanitti qabsoo kan dhaloota irraa dhaalanii nu dhaalchisanii jechuudha. Nullee akka sanitti itti dadhabaa jirra, itti rakkataa jirra. Yeroo sagalee bilisummaa Oromoo ukkaanfamee qilleensa irraa buutti illee waanuma dandeenyeen humna qabnuun yeroo mallaqa dhabnes yeroo gargaarsa garagaraa dhabnes of kenniinsaan waan gochuun nurraa malee goone sadarkaa kanaan geenye jechuudha. Nus kanatti jirra. Dhaloonni biraas itti darbee waan kan nurraa fuudhuuf nu haana ta'e hojjechuuf wanni guddaan jaarmiyaa kana keessa nu baranne obsaan murannoodha. Hadhallee kana qabannee ittiin deemaa jirra. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekee nu cinaa dhaabbachuu qaba. Sagaleen kun sagalee isaa ta'e jabeeffachuu fi tumsachuu danda'uu qaba. Bifa kanaan wal arginee yaada kenna. Ayyaana sabaa kana hundeeffama isaa ganna 34ffaa kana sabeeffachuun ergaa dabarfachuu kennaaf baay'een gammada baay'ee natti tola. Isinis warri sagantaa kana qopheessitanii akka wal argine ergaa keenya dabarfannu haala nu aanjessitan galatoomaa ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa ta'u jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. Tole jaalala waaqo hedduu ulfaadhaatis galanni kee bilisummaa ta'u galatoomi jaalle ayyaantu sittan darba akkasumatti jedhaamsa kan kee maayii dabarfadhu. Ani walumatti qabee gabaabsee sila dubbadheen ture ergi carraanaa laattanii dhaamsa gaanuma dhaammanne hin dhumu amma lafa yaadan gaanitti dhaamsi dhaammatan nama harkaan dhumu. An ofiima keenyarraan jalqaba miseensuma sagalee bilisummaa Oromoo irraan jalqaba dhaamsa koo nuuni akkuma sila kaase dhugaadha sagaleen bilisummaa Oromoo danqaalee hedduu keessa darbee as ga'e waan ta'eef nu bira ga'ee kufuuf dadhabuu hin qabu itti jabaachuu qabna. Qabsoo jechuun silas waan nufu hunda nan fudhadhaa jedhamee itti seenamuudha. Qabsoo jechuun rakkina akka inni qabu beela'uu dheebochuu waan hedduu akka inni of keessaa qabu maqaan isaayyuu isa ibsa irra deebinee ibsuun hin barbaachisu. Wanta inni qabu sana hunda dandeenye sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuu sadarkaan irra jiru kanarraa ol guddisuu waan dandeenyeen itti jabaachuu qabna. Rakkoo ilaallee haalota ilaallee
of duuba deebi'uu dadhabuu hin qabnu jedha. Uummata Oromootiin immoo akkuma sila kaasee ture tuqee ture sagaleen kun sagalee isaaniiti. Akka uleetti dhaabbata isaanii ta'ee akka ibsaatti illee bara dukkanaa keessa ifa isaanii ta'e waan hedduu isaan dabarsee dhufeera hin beeku kana nuyi itti himuun barbaachisu waaqaa gaditti sagalee isaaniiti humna isaaniiti. Isa kana jabeeffachuu qabu waan danda'aniin inni qabu qabeenya isaaniitiin qabeenya isaatiin inni ogummaa qabu ogummaa isaatiin asitti hanqina qabdu kana fooyyeffachuu qabdu asitti immoo jaboodha. Haala bareedaadhaan deemsisaa jirtu jedhee qeeqanuu kennuun gahee uummata Oromooti. Maaliif kan isaaniiti sagaleen kun waan ta'eef miidiyaan kun kan isaaniiti waan ta'eef waan danda'e hundumaan nu bira dhaabbachuu qaba. Akkuma jaalgadaan jedhee uummanni Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya ambaa jiran waan danda'aniin ogummaa isaaniin qabeenya isaaniin sagalee isaanii kana bira dhaabbatanii ka darbe caalaa akka inni saba isaaf sagalee ta'u akka inni qabsoo kana gara bilisummaatti goolabuudhaaf akka inni deemuuf cina dhaabbachuu qabuun dhaamsa kootiin nutis jabaachuu qabna. Wantoota dhufu laallee lallaafuu hin qabnu nu bira gahee dhaabbachuu hin qabu. Qabsoo keenya namni hundumtuu gama danda'een qabsoo finiinsa waan ta'eef amma galma yaanne sanan gahinitti qabsoon hin dhaabbattu. Kanaaf itti jabaachuu qabna jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Hedduu galatoometillee jaalayyaantu akkasuma jaalibsaanis yaada isaa maayii akka laatuun hiree laadhaa fi sagantaa keenya gara goolabaarra jira. Jaalibsa. Tole fayyaa ta'e Jaalfiraa'ol dhaamsa ishee xumuraa carraan alaachuu keetiif gara sanatti osoo hin ce'inii hadhaa yeroo ammaa kana Oromiyaa goleelee hunda keessatti sadarkaa jechuun danda'amuun uummata Oromoo irratti saamicha guddaan ajjeechaan hidhaa fi dararaan adda addaa kan isa kana immoo sagaleen bilisummaa Oromoo haga silaa isaaf danda'amu hojjeteera jennee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf miseensonni sagalee bilisummaa Oromoo asirra jirtan hundi keessanuyyuu wareegama barbaachisaa ta'e hunda fudhattanii odeeffannoo gama hundaanuu Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana saffisaan yeroo isaa kana eeggate odeeffannoo yeroo isaa eeggate akka uummataan geessanuun dhaammadha miseensotaa fi kana. Uummata Oromoodhaaf immoo uummanni Oromoo keessattuu kanneen carraa miidiyaalee hawaasaatti fayyadamuu qaban karaa teessoo sagalee bilisummaa Oromootiin karaa iimeeliitiinis xumura irratti nu yaadachiisuu dandeessu. Uummataaf karaa fuula sagalee bilisummaa Oromoo irraanis karaa bilbila waasaappiitiin illee haa ta'u karaadhuma odeeffannoo carraa ittiin sagalee bilisummaa Oromoo qunnamuu dandeessan maraan odeeffannoo Oromiyaa keessa jiru hundumaa yeroo isaa kan eeggate akka sagalee bilisummaa Oromootiin geessanuun dhaammadha uummata Oromoo hundaa fi egaa wanni irratti waa xiqqoo jechuu barbaadu waan hidhaa keessattuu hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiraniiti. Hoogganoota qofa osoo hin taane qondaalonni miseensonni maquma Oromoodhaan Oromummaadhuma isaaniitiin yakkamanii mana hidhaa keessatti kan hiraaraa jirantu jiru. Akka jaalbaayiluun sila nuun jedhee miseensonni ONN illee kanneen haga hadhaatti kun marsaa 5-6-7 mana murtiitti deddeebi'aa jiran murtee tokkoon ala immoo baay'ee dararamaa kan jiran isaanillee jiru. Isaaniif sagalee ta'uun uummanni Oromoo irraa eegama. Maaliif jarreen kun yakka tokko hojjetanii yookiin saamanii yookiin ajjeesanii yookiin immoo hataniillee miti. Sababuma sagalee saba isaaniif ta'aniidhaaf hidhamanii. Kanaaf uummanni Oromoo warra kana cinaa dhaabbachuu qaba. Sagalee fi ta'uu qaba. Bakka isaan hidhamanii jiranitti illee dhaqee gaafachuu qaba. Kana kan inni hammachuu barbaadu. Karaa hoogganoota adda bilisummaa Oromootti yoon deebi'u irra guddaan isaanii yeroo ammaa dhukkubsataniiti kan jiranii. Jaal Mikaa'el baay'ee dhukkubsatee jira. Jaal Abdiin dhukkuba turuutiin illee qabame innis akkasuma. Jaal Gadaan mana sana keessatti hiraaraa jira. Namoonni hoogganoonni dhaabaa jiran kanneen sababa tokko malee mana murtii tokko osoo naqiin waggaa 2 waggaa 3 oliif dabarsan mana hidhaa sana keessatti hiraaraa jiran Jaal Mikaa'el Jaal Kennasaa dabalatee namoonni hedduun yeroo ammaa hiraara keessa jiru.
isaan kanaaf illee uummanni sagalee ta'ee isaan kana baafachuu qaba. Hooggana isaatii fi sagalee ta'uu qaba. Hoogganni kan kee miidhame, hoogganni kan kee hidhame, wanni nuti mana keessa teenyee jireenyi nuti jiraannu qabsoo kana kan nuti faarfannuu fi yoo hoogganni kan keenya jiraatee qabsoo kana fuuldura bu'ee qabsoo kana taliigeedha. Kanaaf uummanni Oromoo hoogganoota isaatiif ammallee irra deebiin jedhaa uummanni Oromoo hoogganoota isaatiif sagalee ta'ee mana hidhaa keessa akka isaan bahaniif iyyachuu qaba. Kanneen biyya keessas biyya alaa jiran waan kana irratti cimsanii akka hojjetanii naamadha. Xumura irratti waa tokkoon jedha. Akkuma gaafa qabsoon kun eegalu Elemoo Qilxuu jaal Elemoo Qilxuu kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee dhukaasee jalqabe gaafa qabsoon kun maa'ii ishee xumura walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo sagaleen bilisummaa Oromoo jecha kana irra deebitee walabummaa fi bilisummaa kana labsitee haga sanatti qabsoon keenya itti fufa. Kanaaf guyyaa kana baga geessanii baguma walumaan geenyen jedha. Ulfaadhu Jaal Firaa'ol. Hedduu galatoom jaalibsaa atis akkasuma jaallan kanneen biroos hedduu ulfaadhaa galatooma. Dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenya illee qophii har'aa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kan bara kana waxabajjii 15 bara 2022 waggaa 34ffaa saabaa osabbeeffachuudhaan kan gaggeessaa jirru qophii kana. Qophii kana irratti kan argamanii yaada isaanii dabarfatan akkasuma dhaamsa dabarfatan keessummaa keenya har'aa irra deebi'een jedha. Yeroo dheeraadhaaf onni keessa illee walumaan hojjetaa turre bakkoota adda addaattis akkasuma inni illee waggoota dheeraadhaaf miidiyaalee adda addaa irratti hojjetaa ture. Amma immoo ONN irra hojjetaa jira. Dhageettii sagalee uummata Oromoodhaaf ta'uudhaaf shoora isaa bahataa jira. Atis hedduu galata qabdaa hiriiruma kanaan akka miidiyaa Oromootti akka ogeessa miidiyaa Oromoo tokkotti galata qabda. Waahilaan kan kee hunda waliinuu ogeeyyii teeknikaa dabalatee waahilaan kan kee kan mana hidhaa keessa jiran gaazexeessaa Dassuu Duulaa irra deebi'een jedha ammallee gaazexeessaa Biqilaa Amanuu Abbaa Shoomaa yeroo dheeraadhaaf badii malee murtii malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Akkasuma uummanni Oromoo bakka bakkatti haala isaaf danda'ame hundaan isaaniif birmachuu qaba. Miidiyaa kanallee jajjabeessuu qaba. Akkasuma waliigalatti immoo miidiyaalee Oromoo hundumaa kanneen dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, qabsoo Oromoo, seenaa, aadaa, waliigala dantaa Oromoo tiksuudhaaf, mirga Oromoo kabachiisuudhaaf warreen tattaaffii godhaniif akkasuma deeggarsa bifa barbaachisaa ta'e taasisuu fi itti fufuu qaba. Addatti immoo hangafa miidiyaalee Oromoo kan ta'e sagalee bilisummaa Oromootiif gumaacha taasisaa jiru bifa danda'e hundaanuu jabeessee itti fufuu qaba kan jedhuun qaba. Jaal Gadaan harka baasaa jirta waan itti dabaltu qabdaa? Lakkii xumura irratti fidde ati yoo isti taatuyyuu yaada dhannachuudhaafan ture garuu dhaamsa cuunfaa keessa waan amma bubuufattee fi kanaafan kaasa. Dhugaadha galatoomii. Anillee kan inni akkuma anillee miseensuma sagalee bilisummaa Oromooti. Kanaafan ani yaada kan kiyyaa jechuu barbaade namni hundi kan keenyaa miidiyaa kana keessatti dhugaadha nan yaadadha. Waggaa har'aa hundi namaa mana hidhaa keessa ture warreen qabsoo kanatti cichanii haguma dandeenyiin ogummaas dandeettis itti dhabnu kun qabsoodha jedhanii warreen cichanii sagalee bilisummaa Oromoo haala isaaniif danda'ameen bakka bakka ta'anii akka kan keenyaaf akka yeroo durii nuti yaadeffannee bakka tokko teenyu sanallee ta'uu baatu bakka bakka ta'anii sagalee bilisummaa Oromoo jiraachisanii har'aan gahuu keessatti shoora isaanii baataa turanii jaallan kanneenis galanni keessan bilisummaadha jechuun barbaada. Warreen qophii kana qopheessuu, qindeessuu fi tamsaasuu akkasumas haala adda addaa keessatti shoora olaanaa gumaachaa turan. Isa isaanii kan sagalee bilisummaa Oromoo fidee waggaa har'aa kanaan nuuf ga'e jechuufan barbaade. Har'allee sagalee bilisummaa Oromoo jaal Moosisaa fi jaal Shumburaa kallattiidhaan miidiyaa kanatti dabalamanii hojjetaa jiran dabalatee namoonni adda addaa kallattii garaagaraati sagalee bilisummaa Oromoo jiraachisuuf dabree immoo irra caalaatti akka barbaadamu sana miidiyaa jabaa gochuudhaaf tattaaffii taasisaa jiru. Warreen ammayyuu gumaacha adda addaa taasisaa jiran hedduu isaan galateeffachuun barbaada. Akkuma beekamu har'a guyyaan waxabajjii 15 haa ta'u malee guyyichi guyyaa miidiyaa Oromooti. Guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo kan itti hundeeffame sagaleen bilisummaa Oromoo itti hundeeffame. Haa ta'u malee guyyaan kun sagaleen bilisummaa Oromoo ayyaanni isaa formalee iftaana caantu jechuun waxabajjii 18 bara 2022 sadarkaa guutummaa addunyaatti ni kabajama toora qunnamtii zuumitiin. Akkasuma dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni kan keenya
hundumti uummanni kan keenya ayyaana kanarratti hirmaachuudhaan akka ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo nu waliin kabajan hiriiruma kanaan affeeruun barbaada. Jaallan sagantaa kanarratti hirmaattanii qophii kana fakkaatu waliin gaggeessines isinis hedduu galatoomaan isiniin jedha. Jaallan keenya immoo kanuma immoo akkasuma waliigala uummanni keenya mana hidhaa keessa jirullee kan isaan hiiksisuu danda'u kan rakkoo isaan keessa jiran keessa akka waliigalaatti akka Oromootti rakkoo qabu keessa addatti immoo akka diina inni kaa godhatee katti fuuleffate adda bilisummaa Oromoo irratti kana keessaa bahuu dandeenyu qabsoo keenyanii obsaaf murannoo qabaannee cichoomina kaayyoo qabaannee qabsoo keenya fufuu qabna. Kanarratti haa jabaannu yaada jedhu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Anillee yeroo jalqabaatiif akkatti bahee yeroo nani waan miidiyaa irratti yookaan hojii miidiyaa irratti yeroo deebi'ee waa tattaafataa jiru. Anis akkuma hundi kan keessan beektan haaluma fayyaatiifan wal'aansa irra jira akkasitan bakkuma jiru wal'aansa hordofaa jira. Hundi kan keenya immoo bakka jirra. Akka durii isaan bakka tokko hin jirru. Kanaaf kan toora sararaa ammatti wal qunnamaa jiru kana wal qunnamaa akka jirru. Jaallan hundi kan keessanuu ammas irra deebi'ee bakka isin ga'e. Kattaan immoo nama wal faana bakka taa'ee uummata isaa bal'aa wajjin gammachuudhaan ayyaaneffatee bara darbee baroota darban bara jennee seenaadhaan yaadannuu fi bara sana caalaa ifaatti akka ba'amu abdii guddaan qaba. Nu wajjin hirmaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota Saaba'ootiin hedduu galatoomaan isiniin jedha jaalladha. Tole fayyaa ta'a. Egaa dhaggeeffattoota akkasuma hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo fi daawwattoota keenya har'a guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaa sababeeffachuudhaan qophiin hirmaattoota kan jaallan hojjettoota sagalee bilisummaa Oromoo hirmaachisuudhaan akkasuma immoo ONN irraa yaada isaa ONN bakka bu'uudhaan kan dabarfate gaazexeessaa Baayiluu Nachoo hirmaachisuudhaan qophiin gabaabinaan qopheessin kana fakkaata. Isinillee nufaana turtanii qophii kana hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Sagalee bilisummaa Oromoo odeessa laachuufiidhaan yaada jajjabinaa laachuufiidhaan akkasuma deeggarsa dinagdee ta'uu danda'a deeggarsa bifa hundaatiin cinaa dhaabbachuudhaan akka miidiyaa keessan jabeeffattan ammas irra deebinee dhaamsa dabarfannaa kanneen itti jirtan ammoo galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa biyya keenya Oromiyaa haa ta'uun jedha. Qophii keenya kanumaan goolabna yookaan guduunfina. Galatooma. Bilisummaa Oromoo kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sinimoona